raayyaa abbaa maccaa jechuun nama eebbisaa addunyaadhaa kan jarri wayyaaneedhaa makiinatti hidhanii lafarra harkisanii ajjeesan. Kanam tokko sodaa wayyaaneetiif ittichi deemee nam tokko sodaa wayyaaneetiif ittichi deemee akkatti reef kasaa fudhatan wallaalan raayyaan dhaqee reef isaa fuudhee akka awwaalamu taasise. Nama akkanaati raayyaa abbaa maccaa. Raayyaa abbaa maccaa. Kajecha takka yoo jecha tokkichaa san addunyaan guutuun amma dhageessu. Garuu manni isaa kaartaan qabu makiinaan isaa bara 1994ti. Makiinaa sanummaa dachii takka qabu tasilaa ijoollee warra ijaaruuf gurguree bitate. Hedduu nama dhageema. Sammuu nama nyaata. Wallahi hedduu sammuu nama nyaata. Waan si ajaa'ibu man raayyaa abbaa maccaa kan hawaasni keenya bahaa dhihaa akkasii lubbuu dhabuuf san hangam takka dhuguman nama ummataaf yaadu malee mataaf haquman qabne jechuun wanni nama argisiisurra raayyaa abbaa maccaa hanga ammaatti mana kaartaa qabu hin qabu. Manni raayyaa abbaa maccaa kaartaan qabu ni beekta. Mana xiqqaa dachii xiqqoo takkarra mana xiqqaa tokko jaaratee sanuma maatii isaatii wajjin maatii 7 moo kana qaba amma 8 moo 7 qaba. Maatii dila sanii wajjin manuma xiqqaa tokko keessa gala. Manni san kaartaan qabu bishaan hin qabu. Bishaan gandarraa liqeeffatee raayyaan keessa bishaan gandarraa waraabbatee mana san keessa jiraata. Mana kaartaan qabne bishaan hin naqamu yoo waan ta'eef jecha hatta mana isaa keessa bombaan mataa isaatii naqate hin jiru raayyaan. Magaalaa Finfinnee keessa amata dila kana jiraate. Raayyaa abbaa maccaa kan dachii fi samii hundi jaallattu sun makiinaa bara 1994 akka lakkoofsa Awurooppaa saniin deema du'a. Kun uummata keenya sheem nurraa wallaahi du'a waan namni tokko godhuu danda'u bar biyya namaatti biyya teenya tana keessattis abbootii qabeenya nama sirraa gaardii ta'ee jiru diin keetirraa gaardii ta'ee jiru ilmaan keetiif haadha manaa keetiif mana keessa dhaamsa adda addaa dabarsuuf jiru kan itti gaafatamummaa ba'aa sirra jirtu dila sirraa qabatee jiru arra silaa akka kun nurraan eeggamu ture dur numaatutu waa ummataa miti malee numaatu waa ummataa miti malee waan hundirra nama salphisu waan hundirra nama ajaa'ibsiisu irraa yakun hawaasni keenya nama jabaa qabu hin beeknu nuti eenyu namni jabaan nuti qabnu eenyu namni nuti narraa waa meeqa qabee jiru kaniinaan narraa itti gaafatamummaa qabu eenyu jennee beekuun barbaachisaadha. Dur raayyaa abbaa maccaa kaaseta yeroo baasu kaaseta baaseeti gurguree waan qaamata dhufu waraabuun kaayyata. Waan qaamata dhufu waraabuun kaayyatee waan kaasuma san waan irraa argamu san jechuudha ifuma wal deebisee wal danda'a kaasenne irraa. Arrammoo mee kaasa kan gurgureeti bara dabre kaaseta lama baasee ture. Metano bara dabreetiin gabaabsee siima. Raayyaa abbaa maccaa bara dabre kaaseta lama baasee ture. Kaaseta 30ffaa fi 31ffaa dalagee ture. 31ffaa yeroo dalagu keessatti eebbisnee waan takka takka ittiin gargaaramuu qabna. Eebbisnee hawaasa keenya hawaasaaf duubaa qabna. Namaaniif biraa qaba. Hawaasa kiyyaan na jaallata. Hawaasa kiyyaatutu rakkoo tiyyaas naaf beeka jee eebbisu qabna. Yaada joo murteessa kaasa 30ffaa. 30ffaa eebbisuudhaaf jecha addaraasha guddaa isaa kireesse. Maallaqa Ustaaz Ahmaddiin Jabalirraa 200,000 Ustaaz Khaan irraas 460 liqii furatee 460 liqii furatee wacii ijoolleelee waan san qindeessitu sharaa bakka san keessa jiru kursiilee isaa keessummaa afeerraa waraqaa afeerraadhaa akka kitaabaatti kaasita san walaloo isaa barree maxxansuu kaasita CD qofa bara dabre keessa CD hatta mijaaniini CD meeqaatti mini beeyta 50 CD 50 midu CD 50 qarshii meeqaan attamamaa maalin jee maalin siima CD 50 attamira raayyaa abbaa maccaa bara dabre keessa nama adda addaa irraa liqii fuudhee addaraasha isaan irratti uummanni keenya walitti qabaman guutan bakka adda addaa irraa addaraasha afaan gubbaa irra guutanii seenaa raayyaa haasawanii qabsoo isaa haasawanii ni adattan fakkaata bara dabre keessa
qarshii miiliyeena sadii fi waa haa ta'u shuritti kan inni yaadadu miiliyeena sadii fi waa guyyaa san keessatti raayyaaf walitti akka qabamu namoota if qabe jechuudha. Namni silaa maallaqa ishee qabatee deemu jira qarshii miiliyeena sadii fi waa addaraashii san keessatti qarshii 460 baasanii hanga sarkachuun bareedaa tureemi. Namni hundi an qarshii hanganaan qaba an qarshii hanganaan kanna jeef qabee deeman. Nuti hundi gammanne alhamdulillah. Nuti warra hawaasa keenya fuuldura ni dalayna jawafillee abdiin keenya raayyaadha. Raayyaan akka sarkachuun nuufis abdiidha gammanne nuti illee hin alhamdulillah. Ustaaz raayyaan harkachuun nu gammachiisa waan ta'eef gammachuu bakkaaniif kaa'uun dhabe ummata kanaa qabnaa edaa ummata nu jaallatu qabnaa ummata kanatti lubbuu fi illee qabeenya fi bira kutee nu qabnaa hedduu gammanne dur waan si ajaa'ibu waan garaa kana si nyaatu waan qalbii si cabsu Ustaaz raayyaa dhaqee yeroon gaafadhu wallahi qarshiin kumni kudhan hin galleef qarshiin kumni kudhan hin galleef maallaqa dileef qaban sanirraa qarshii kuma kudhan hin gahu wanni gale inni nama qarshiin takkallee nu naan gallee je duba liqii namarraa guurte san akkam goote ustaasa gareen sumayyootaa fi bilaalotaa hedduu haa galatoomanii qarshii 100 takka bara dabre keessatti qarshii 100 takka sababa kaasa saniitiin naa kannanii je qarshii 100 afranni jirurraa qarshii 100 takka firraa kafalee qarshiileen taan akkasumatti taa'u jiran dur hin kafalle maallaqa namaa sannaaf eeggatan jeetumaan abdaddaa yoo rabbi jee niin kafalaa yoo rabbi jee mana kiyya kanallee gurguru numaan kafalaa fi anarraan tanaan bira dhaqee bara mana isaatti akkam ture wanni san jee yeroon gaafadhu hedduu sammuu kana na nyaateetiin anummaan wallaahi nama faayidaa qabu mitiin fi hin jeekam anummaan kunu nama faayidaa qabu mi wallaahi anu nagumaan abdurrahmaan jee deema malee raayyaa abbaa macaa kana hedduu irraa fayyadamne akkanatti akkam keessa jirte jee gaafachuu dhaboo kiyya anummaan nuun hin dogoggoreen jee nadhageeme wallaahi mimmaaniin naqabeon sin jeesittiin kajibudu nadhageeme liqii namaan narra jira bara dabarraa yeroo jee maallaqa dila san namniif qabee har'aan tana namni sheem salphina wallaahi if qabee namni tokko gaafatanii qarshii 100 if qabee guyyaa san bara dabre keessa gaafatanii kajee kanni kaayinaan Mun raayyaa gisee san namnummaa naa kannuuf hin jee malee raayyaan maallaqa dhabeetiin raayyaa kannaa jee